Bakka jarana jaallachuunis jaallatamuunis nu ta'an jiru. Ni barbaanna, ni jaallanna, ni jaallatamna, nama barbaannu hin argannu. Namni nu barbaadu sun nu argatu. Yeroo tokko nu fiiskuu kaan fiiskinaa. Ituu laallu namoota hedduu harkaa dhabaa jirra. Ituu laallu namoota hedduu harkaallee dhabamaa jirra. Maaliif akka ta'e hin beeku jaalalli kun nuuf qooda keenya waan ta'a jiru natti hin fakkaatu. Ana qofatti immoo isinitti illee yeroo baay'ee bakka wanti jiru hundi isaa faallaa ta'a. Namoota bultii keenya godhanna wajjiniin jiraanna ilmaan kan kootii taati jennee yaadne namni sun nu barbaadu. Namoonni nu barbaadan immoo nuti hin barbaannu. Ituu laallu umuriin keenyas deemaa jira. Yeroo ammaa kana keessa silaa jaalallee qabaanne gara bultiitti yeroo deemnu keessa jirra. Garuu utuu laallu nama hedduu harkaa dhabneerra. Dhabaa jirras. Wanti kun baay'ee nu yaachisa. Baay'ee na yaachisaa jira. Bakka jaalalli nuuf ta'an jiru. Maal akka goonu hin beeku.